Duraan dursee warri sagantaa kiyya hordoftan baga nagaan dhuftaniin jaa. Ani Dr. Olaanaa Ahmed jedhama. Sagantaa irratti kan isin dhiyeessu waa'ee nafa saalaa yookaan qaama saalaa dubartiiti. Akkasumatti wal duraa fi wal faana kan dhiiraatis akkasumatti isin dhiyeessa. Qaama dubartii kan qaama saalaa kan dubartii kana bakka lamatti adda qoodama. Bakki lameen qaama alaatii fi qaama keessaa jedhama. Qaamni alaa internal part and external part jedhama. Qaama alaatii fi qaama keessaati jedhama. Amma har'a kaniin isinii himu, kaniin isin wal barsiisu qaama alaati jechuudha. Saniif jecha lakkoofsarraa isin eegala lakkoofsa tokko. Lakkoofsi tokko maal jennaan clitoris hood or shaft jedhama. Maal jechuudha? Hundee bakka silaa qaama kilitoorii jedhamu akkanatti dhaabbatu akka meeshaa dhiiraatitti ka dhaabbatu jechuudha. Bootaa sun bakka hundeesaa jechuudha. Hundeesaa maal jedhaniin kilitooris hood jedhama. Achi gad buuna lakkoofsa lamadaati irratti osoo ka lakkoofsa lamadaan dhufne qaama rifeensaa ka dubartii kana faayidaan isaa sabaachees masilirraa kan tolfame rifeensi irra biqilee qaama dubartiitiif just akka qaama alaatti ka argamu keessaa tokko jechuudha. Lammaffaa clitoris jennaan. Clitoris jechuun irra guddaan narvii 8,000 ol kan hammate jechuudha. Kun irra guddaa gizee walqunnamtii saalaa godhuu deeman gisee fadhiin dhufte akka meeshaa dhiiraatitti qaama walqunnamtii qaama dhiiraa dhiiraatti dhaabbatu jechuudha. Clitoris jechuudha. Saniif jecha narvii hedduutu kanatti as keessa kanaa wajji wal qabata clitoris jennaan jechuudha. Sadaffaa laabiyaa maajooraa jennaan kana. Laabiyaa maajooraa jechuun hidhii saalqunnamtii qaama hormaata dubartii guddoo jechuudha. Gubbaan rifeensa qabdi, keessaan qaama haphii qabdi jechuudha. Kana maal jennaan hidhii guddoo tana laabiyaa maajooraa jedhamti jechuudha. Akkasumatti afraffaan uraan xiqqoon sun bakka fincaan dubartiin ittiin bahu jechuudha. Afraffaan ureter ofiisiidha. Ureter jechuun mana fincaanii bakka ittiin bahu jechuudha. Akkasumatti shanaffaa laabiyaa maayinoraa jedhama. Laabiyaa maayinoraa jechuun qaama walqunnamtii dubartii tahee akka laabiyaa maajooraatti keessaan kan jiru jechuudha. Kun kan keessaan jiru keessinis gubbaanis qaama haphiidha, keessaanis qaama haphiidha jechuudha. Inni kun kan dhooysee jiru qaama walqunnamtii goonuun vaayijaayinaa yookaan muxxee jennuun sanii fi mana fincaanii kana hagoogee jira jechuudha. Kana maal jennaan laabiyaa maayinoraa jennaan jechuudha. Achumaan gad deemna lakkoofsa 7 kan jiru uraa walqunnamtii saalaa goonuun san maal jennaan vaayijaayinaa uraa sun jechuudha. Afaan isaati osoo keessan seenne jechuudha. Waa'ee keessaa gaafa sagantaa itti aanuttiin isin dhiyeessa. Amma saalqunnamtii kan goonuun gama alaatitti ka argamu jechuudha. Uraasaa jechuudha. Kana fakkaata. 8ffaan pariiniyaal jedhama. Pariiniyaal jechuun qaama xiqqaa bakka walqunnamtii goonuunii fi takkaa'oo dhumiinsa laabiyaa maajooraatii fi bakka booylii baanuun jidduutti kan argamu maal jennaan periiniyaal jennaan. Jaaffaan mana booyliin ittiin baatu jechuudha. Uraa silaa booyliin ittiin baatu jedhama. Gabaabumatti ka'arraa kaniin wal isin barsiise kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Sagantaatti aanutti waa'ee qaama saalqunnamtii dubartii keessaati ilaalla. Akkasumatti faayidaa isaaniitiis akkasumatti itti fufna jechuudha. Galatoomaa.